Siyaayibbis hojjetat sirriidha. Achiiti ani utumaan kanaan barumsaan baradhadhee dura maatii koo didaa tureeni gaafa nama sana jaalladhu waan biraatu hin taane xinnoo maatii isaanii harka qalleeyyaa isa tasa badaa ture sanarraan kan kaasee bakka iyyummaa masaa sana keessatti nama sana jaalladhaa jechuudha. Nama reef kutaa 10 fixee hojii utuu uummatii zimmedhee lafa taa'u gaafan jaalladhu abbaan koo iddoo kaleessan itti si barbaade yookiin iddootti kaleessan si heerumsiisuu barbaade situ yaada koo didee har'ammoo akkamitti yaada koo deemtanaan jedhee bakka na jibbee jechuudha. Abbaan koo maqaa koo waamu dinqee jedhee na waamu intalaanaan jedhu jechuudha. Anis kanaan utuman jiru nama kana wajjiniin bakka jaalala jechuun jaalala baay'ee naafa qabu tokko wal jaallanna turre an dhugaa dubbachuu fi dargaggoota dhasinis an amma fakkeenyaaf yeroo sana moobaayilii faan qabun ture an nama sana jaallaturra darbee xalayyaanni natti kennullee hiikee ofii kootii utuun dubbisin nama sanatti kennuun ture jechuudha. Hiriyaan boora akkamittiin akka inni nama miidhu akka inni isinii galuufan dubbachaa jira malee yeroo keessa nyaachuun miti. Ani jechuudha yoo namni silkii naa dawwalellee silkii nama naa dawwale sana nama kennuufan ture jechuudha hiriyaa koo kanaafi kanumaan utuu jirru inni hojii wayii argatee bakka biraa deemee ji'a lama tuunguutiin dhufee intinii jedhee baqa naas faraarra'ee maal jedhee biyya jiru sanatti na fuudhee deebi'ee gaafa biyya sanatti na fuudhee deebi'u ani akkan dura jaalladhuu fi akkan duraan itti beeku naa ta'uu didee namni suni jechuudha. Sababiinsa abbaan koo baay'ee natti gaddee nama sana sababiin jaalladheef illee abbaan koo guyyaa lama na reebee jechuudha. Dhugaadha iddoo aarsaadha dhaabbatanii sobanii namni foonii nama gataa namni foonii nama nuffaa namni foonii yaada garaa namatti geeddarata. Ani bakka jireenya koo keessatti beekee namni namiidha wanta jedhu ammar'aayyuu xinnoo amma reef naa gala malee hin beekun ture. Nama kana wajjin gaafa walitti dhufnu waan maatiin konaan jedhanii na dheekkaman illee yookiin iyyeessa minaami gaafa isaan jedhan illee nama sanaani maatiin koo akkas jedhan jedheen deemee nama sanatti nima jechuudha. Waa'ee jaalalaa beektu waan ta'eefi namni sun gaafa nama sanatti deemee nama sana wajjin gaala dhaabbadhee gaafan jedhu namni sun wantootan ittiin kaleessa maatii kootti isaa ammeessee isaa itti maa ture sanaanii na arrabsuu jalqabee jechuudha. Maatii kee gaddisiisuu yoon barbaade akkas gochuu nan danda'a lafa onaatti si dhiisuu nan danda'a naan jedha. Dhugaadha fuula waaqayyoo dura dhaabbatanii sobanii dhibee gaa'elaa moo isa beekutu beeka gaafa raajii lafa kanatti jechuudha yeroo dhukkubsataadhaaf kadhatanii waa'ee fayyaa isa dhukkubsatetu beeka gaafa isaan jedhan keessa kootti baay'ee na bu'anaa maaliifi rakkoo gaa'elaa jechuun jechuudha gadda namni jabaadhu namaan hin jennedha caba namni namaaf hin suphinedha kanumaan utuun jiraadhu bakka namni kun ilaalcha gaarii naaf hin qabu ilaalcha gadaantummaa naaf qaba bakka maatii kee likiin maatii kee yuu kaleessaa yuu kada kana na goosisanaan jedheema keessaa baasee natti hima ani immoo hir'ina koo sanas rakkina koo sanas maatii kootti ni madhu na dhoffadhan ture jechuudha. Sababiinsa kaleessa jecha isaaniirra tarkaanfadhee dhufeera waanan ta'eefi maatiin kaleessa jecha isaa dideerra tarkaanfadhe kan ammoo achi deebi'ee na gargaaraa jechuurra du'ee argamuu koo wayya jedhee murteessan ture. Kanumaani barnoota baradhu malee naan jedhee fidee gara magaalaa kana gaafa na galchu tasa dhufuu dhiisee jechuudha. Waggaatti tokko sin dhufaa ayyaana irratti sanamni dhufee firoo haadha manaa isaa gammachiisu ijoollee isaa daa'ima isaa gammachiisuun dhufu ture. Atuma kanaan jedhu bilbila isaa silkii isaallee narraa cufate bakka jireenya isaallee na dhoffate gaafa bakka jireenya isaa na dhoffatee jedhu ji'a 3 taa'etu sagalee isaan dhagayinee jechuudha fuula waaqayyoota isinitti maandi dargaggoota sidha waan ta'eefi ani bakka biraa galeera hojii kana gadhiisee iddoo biraa galeera wanta ta'eefi birrii yoon argadhe birrii 1,500 siin erganaan jedha silammoo kanaaf jecha maatiin koo sababii shamarri takka yeroo dhiirri tokko maallaqa irraa nyaatu tokko si jaaladha jedhee amansiisee isheellee na jaalatettee jaalattee itti kennite sana booda jechaadha. Cal jedheetuma dhufee maallaqa irraa nyaatu. Garuu lama dhabuun hin taatu namni maallaqa dhabee of dhabuu hin qabu namni. Tokko ammoo jaalala maallaqa ofiillee dhabdee even maallaqa isaan vaaliyuu osoo ittiin kennini isa nama na jaalatu dhabee yookiin nama jaaladhu dhabeettee sadarkaa lubbuu fi balleessuu miidhaa biraa ofirraan geeyu ijoollee deemtutu jira. Isaan sun hoo eega maallaqa dhabde isteeppii biraa yookiin badii biraatti tarkaanfatuu hin qabdu. Maal godhuu qaban gorsi qabdaniif maali? If dhabu tureef jaalala dhabuun
Gaga ama kana tersifitti if jaaladha jaan shamarranii hedduu if jaaladha. Dhiira jecha guyatan lakki dubbiin dhiira qofaa miti. Irrina qabdi shamarreen keenya irrina qabdi irrina if jaalala dhabaa qabdi. Gatii ifi godhuu dhabuu qabdi. Gaafa keenyaas ni jira beeki. Gaafa kiyyaas ni jira akka nama jira. Shamarreen mana namaa daleedeeti jiizaan nama ergu turre. Bara kiyyatti. Maaliif ani bishaan irra deemu isaan na jaalataa deemee dalagee xayyaaraan na baasu jennee. Na biraa ergan shamarran hedduu na biraa erge. Garuu murannoo takka qabaachuu qabdi dubartiin. Qabeenya kiyya. Ifi kiyyaafetti. Jiraachisuun qabeettee jala sararuu qabdi. Yoo na jaalate qabeenyaaf nan jaalatu namnisa. Anummaa kiyya jaalata. Garuu isiin waan jaalata lan qabneef jaalata abboleessi siin jaaladha haati siin jaaladha. Ati jaalatamtuudha waan hin jaalaniif jechi jaalala jiru sun qulfii ajaa'ibaa kana si darbaa beekadhu. Suniini isaan if gaaga'an. Gaafa keenya ani nin dide. Ammaalin jee ifi kiyyaafin deeme jiisaan sandaqa malee maallaqa kuma hanqana baasee hin ergu jeetiin dide. Baay'aantu yoo na dhagee dhugaan kana ni beekan ni seetega nim didena ifif deeme anis ifif deeme achitti qabame jechuudha. Murtii akkasii qabaachuu qabdi dubartiin. Ilmoon dhalaa namaan irraa dhalu kanu eenyu jettee beekuu qabdi. Biyya baqaatis yoo jiraatte rakkoo miti. Dirqama si jaaladha jeef shisha kissii seenuu hin qabu. Inni illeen if tuffatee jira dhiira tahee gatii maallaqaatiif dubartiitti hogguu dhiyaate inni san dubartii gadi beeki. Akkasiin miizaanni isaa dubartii inni tuffate sanii gadi. Nin raayuun kiishasitti waa fuudha jeemani inni fuudhame inni. Maali fuudhame beektaa? Isiinis isaaf jechaan ifa jeessa hogguu jettu if jibbite. Maaliif ifin jaalattu gaa duraanu. Ammaaliif ifin dhiiraaf je'ee yookaan ammoo haadhati yaa je'ee ifin ajjeessu aboo. Maaliif ifin beektaa? Haati tiyyaas jiru isii jiraatte anillee jiraachuu hin qabu. Nin jaaladha haadha tiyya. Garuu isiif je'ee ifin ajjeessu. Ajjeechaan waan biraarraa dhufti. Waan kana qoradhee waaniin namoota hedduu dubbiseefi. Dubartii 40 fi takkaan dubbise waa'ee kanarratti. Isa sababsatti malee gara bilaana dhaba godhatte. Ilmoon sun irraa bahuu ditti. Khabiraati wajjaa haasa'uu jirti. Dubartiif dhaggeeffadhaa tana dhugaadha. Sobni hin jiru. Qulqullooytee isa kana qofaa wajjin jiraachuutti waan hin jirreef karaanitti mana magaammaa rakkinni. Takka ni jirti kanuma isa qofaa wajjin jiraattu. Soba osoo hin taane. Garuu irra guddinsi 85 fuula lamaan deemti. Garaa isa kana dhoysuu fi ifa jeesti. Kana jaalatte kanaaf garaa godhatte. Isa dhiitte. Garaa kana ni himtu. Akka nama nagaa wanta kan balleessini akkasitti deemti. So dhiirti teenya qoftiin balleessaan qabdu ammaana kanneen irra gaheetti dubartiin teenya akka gaariitti zigjattee dhaabbattee if laaluu qabdi. Mana jaarrachuu dandeessi biyyas yoo mana jaarrachuu feete wal fuuna guunaan jeessan waan na fuudhuuf ulaagaa na fuudhuuf gaafachuu hin qabu. Na fuudhi jeetu maali ammeeshaadha lafarraa na fuudhee rakkaniin kaa'u. Kanaaf mana namaa dalaganii maallaqa sobaan irraa nyaatan kajaa'u kana no absolutely if jaaladhaa qabeenya keessanis ogguusan gatii isaa beeytanii. Dhiirtiin illeen nama ta'uu keessan beekaa abbaa taatan biyya bulchitan ka biyya bulchu dhaltan waa hedduudhaatu isineet irratti rarraa tuffii dila kana keessa seentanii hin guddatanii sutatti iflaalaadhaan jedhanii jara kana akkasittiin dhaamaaf dubartii taatu immoo mana namaa an dalageetiin jiran beeytanii nyaata dhaabbadheetiin eegaan isaan fixanii saanaa sanaan qaandiquun nyaadhu alaadaa isaan irra deebi'anii naaf xuree sananaa tolchaa
fatara gungode laaqanaan godha laaqana gungode hiraataan godha hiraata gungode fatara boruutiin yaada osooni lubbuuti yetana bakka takka hin kanniniif miidiyaa gubbaras taa'ee anuu bishaan ifin obaasne quba qabaadhu irrinaa sedhufa nyaata gaarii nyaanne afaan bantee teessee isaa hojii haasoita qabeenya akkasii fiddesan ammoo otuu sillaaleessine achi kannita atirra namni gawwaan jiruun siin jaa jechuudha. Gatii keessanii galata.